Harka fuunee akka jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV5 irraa oduun sa'aatii kana qabannee istiidiyootti argamnee jira. Oduu wajjin Abboo Maqaa Sooti amma xumuraatti dhufana taasisin jenna. Sirni badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2022 adeemsifamuuf haati warraa aartist Haacaaluu Hundeessaa fi walitti qabduun boordii faawundeeshinii aartist Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisee guyyaarraa ibsa laataniitti jiru. Koreen badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa Award waxabajjii 29 bara 2022 adeemsifamuu fi qophii jiru irratti guyyaarraa ibsa miidiyaaf laataniitti jiru. Girmaa Guddisaa akka ta'anitti hordofee jira. Gootichi muuziqaa akkasumas qabsaan mirga namummaa weellisaa aartist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee waggoota 2 lakkoofsisuuf guyyoota qubaan lakkaa'amanitu hafee jira. Ajjeefamuu gooticha aartist Haacaaluu Hundeessaa booda faawundeeshiniin maqaa Haacaaluu Hundeessaa jedhamuun moggaasa argachuun hojiitti seenuun isaa bubbulee jira. Faawundeeshiniin aartist Haacaaluu Hundeessaa keessaa immoo badhaasni Haacaaluu Hundeessaa yookiin ammoo Haacaaluu Hundeessaa Award jedhu isa tokko yoo ta'u, sirni badhaasaa kun ammoo yeroo hundaa akka lakkoofsa Faranjii waxabajjii 29 akka gaggeeffamu haati warraa Haacaaluu Hundeessaa fi walitti qabduun boordii faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisoo diroo miidiyaaleef ibsa laataniin himtee jirti. Dabalataan badhaasni kun gosoota aartii 10 of keessatti kan qabate jechuunis kan himte. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa guyyaa Haacaaluu Hundeessaa wareegame waxabajjii 29 raawwata. Badhaasni kun gosoota aartii hedduu of keessaa qaba. Isa keessaa garuu baranaaf calqabaaf ka'umsaaf kan godhannee aartii afaan Oromoo, muuziqaa afaan Oromoo irratti qofa kan hundeeffatedha. Dorgommiin kun dorgommii 10 yookaan gosoota dorgommii 10 of jalatti qaba. Isaanis sirba sagalee, kiliippii, walaloo, yeedaloo, editingii, sinematografii, director, shamarra warra artistoota jalaa dhufan warra haaraa shamarranii fi dhiira kan of keessatti qaba. Sirboonni waxabajjii 29 bara 2020 irraa kaasee hanga bitootessaa 31 bara 2022 gidduu kana keessatti bahan dorgommiidhaaf kan dhiyaatan ta'uu aadde Faantuun kan himan. Qaamoleen filannoo kana gaggeessanis filamuu isaanis himtee jirti. Sirboota kana akkamitti dorgommiidhaaf dhiyeessitan kan jettaniif ka'umsi keenya guyyaa Hacee wareegame waxabajjii 29 2020 irraa hanga bitootessa 31 2022 kan bahanidha. Sirboonni asirratti wal dorgommiif dhiyaatan jechuudha. Wal dorgommii kana yogguu dorgomsiisnu ogeeyyonni wal dorgommii kana hojjetan filatamanii ogummaa isaaniitiin ogummaadhaan edda filanii nu raawwatanii booda weebsaayitii isaa irratti galakkisneerra. Weebsaayitii isaa kanarratti deemaa jira. Har'as ammas kana duras guyyoota hedduu dura deemaa jira. Kana boodas guyyaa muraasa tafee guyyaa muraasa kana keessatti akka filattan asumaanan ergaa dabarsuu barbaada. Kaayyoon badhaasa kanaa immoo hambaalee Haacaaluun kanaan dura hojjechaa ture galmaan ga'uu fi aartii jajjabeessudha jechuunis aadde Faantuun kan dubbatte. Eenyuun hundeeffame kan jedhuuf maatiidhaan hundeeffame. Kaayyoon isaa hambaa Haceen nu gatee deeme bara baraan jiraachisuudha. Ergamni faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa aartii jajjabeessuu fi hawaasa diinagdee fayyaa fi hawaasa adda addaa rakkoo adda addaaf saaxilaman gargaaruudha. Mul'anni isaa immoo hawaasa haqa qabuu fi walqixxummaa dhaabbachuu danda'u arguudha. Awwaardiin aartist Haacaaluu Hundeessaa awwaardota kaawwan irraa kan adda ta'edha jechuunis haati warraa Haacaaluu Hundeessaa kan dubbatte. Awwaardota kaan irraa kan adda taasisu Haceen koo addadha. Anaafis, siniifis, uummataafis nuuf qofa otoo hin taane daa'ima xiqqoo kana guddachaa jiraniif illee adda waan ta'eef Haceen adda akka ta'etti awwaardisaas adda goona inneetu yaannaa gaafasuma gaafa 22 sana. Stage irratti isinitti argisiisna jechuudha. Dhugaan Haacaaluu hangammaatti hin baane dhugaan Haacaaluu rabbi harkarra jira kan jette aadde Faantuun dhugaan Haacaaluu ifa akka ba'u hundi keessanii amantii qabdaniin nu cinaa dhaabbachuun akka nuuf kadhattan jechuun dhumarratti dhaamtee jirti. Hundi keenya akkuma beekamu dhugaan Hacee egaa amma yoonaan hin argamne
hundi keenya amantii qabnuun dhugaa nacee waaqa bira jira waaqa gadiitti namoota hedduu bira jira dhugaa naceen kun akka nuuf ba'u amantii qabdaniin bakka jirtanitti yeroo maraa kan jedhu nuuf kadhadhaan jedha ulfaadhaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa.